Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii keessa sochii waraanaa taasisaa jiruun lafa to'annaa isaa jala oolchetti hawaasa wajjin marii garaagaraa deemsaa jiraachuusaa ibseera. Zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Soddom Booroo lola dhiheenyaa walitti fufiinsa taasisaa jiruun aanaa gumii Eldalloo keessatti ganda bobaa gaddaa jedhamtu to'achuun hawaasa wajjin marii taasisee jira. Loloon kolonisa 821 waraana bulchiinsa biyya Madiifim waraana bilisummaa Oromoo kan Gujii aanaa gumii Eldalloo keessa socho'u jidduutti taasifameen loltoonni bilxiginnaa hedduun dhumuu fi madaa'uu ragaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif ergaman ni mul'isu. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna bilxiginnaa wajjin qabsoo hidhannoo taasisaa jiru aanaa gumii Eldallootti ganda bobaa gaddaa to'annaa ofii jala oolchuun uummata wajjin mari'atee jira. Kibba giddu galeessa Fiilixoo Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo sochii taasisaa jiruun injifannoo gonfachaa jiraachuusaa ibsee jira. Gabaasni kan Siraaj sabaaf ture. Dargaggoonni guyyaa irreecha malkaa horaa harsadii waraana bunna bilxiginnaatiin qabaman hedduun magaalaa Biishooftuu manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Dargaggoonni kunneen hedduminaan magaalaa Biishooftuu ganda duwwaa tokkotti hidhamuudha. OMN kan odeeffate dabalata qabna. Dargaggoonni guyyaa irreecha malkaa horaa harsadii waraana bunna bilxiginnaatiin qabaman hedduun magaalaa Biishooftuu manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraachuun dhagahame. Dargaggoonni hidhamee gadhiifame kan maqaan isaa akka dhahamuun barbaanne tokko dargaggoonni magaalaa Biishooftuu keessatti hidhamanii jiran baay'inni isaanii 500 olitti kan tilmaamaman ta'uu eeruun waajjira poolisii ganda duwwaa tokko qofatti nama 100 ol taanee hidhamne jedha. Namoota 100 magaalaa Biishooftuu ganda duwwaa tokkotti waliin hidhamne keessaa 60 kutaa tokkotti yoo hidhamnu dargaggoota 40 immoo kutaa birootti hidhanii jiraachuu himamu. Maddi keenya kun hidhamtoonni kunneen guyyoota muraasa keessatti hanqina midhaan nyaataatiin miidhamaa jiraachuus OMN odeeffateera. Sababa maaliitiif hidhaman tan jennee yoo gaafannu maddi keenya kun garee shororkeessaa ABO Shanee fi finxaaleeyyii maaliif faarsitu jechuun nu hidhan jechuun dubbata. Inni biraa immoo tishartii Hacaaluu uffattanii maaliif irreecha deemtan sababa jedhuun qorannoon guddaan dargaggoota tishartii suuraa gooticha Oromoo aartist Hacaaluu Hundeessaa ofirraa qabu uffatan irratti geggeeffamaa akka ture himeera. Maddi keenya kun ana dabalateem qeerroon tishartii suuraa Hacaaluu ofirraa qabu uffanneem irreecha deemneem tishartii kan uffachuun badii maalii qaba jennee yoo gaafannu kun hin danda'amu. Qeerroo miira keessa galcham isin warra ilaalcha faallaa paartii bilxiginnaa qabudha jechuun reebicha cimaa irratti raawwachuu himamu. Kun immoo bilxiginnaan ofii mataa isiitiin Hacaaluu akka ajjeeste ragaa ofirratti baatee jirti jechuudhas jedheera. Xumura irratti namoota muraasa qofa gadi dhiisuudhaan qeerroowwan hedduu ammoo mana hidhaa keessatti hiraarsaa jiru jechuun maddi keenya kun OMN tti himeera. Odeessa biraatiin guyyaa irraa onkololeessa 10 bara 2021 dargaggoonni maqaan isaanii Obsan Hailuu fi Firoomsaa Gadaa jedhaman kabaja ayyaana irreecha malkaa teeteerraa gara manaatti deebi'aa osoo jiranii magaalaa Burraayyuu keessatti poolisootaan qabamuun himame. Humnoonni tikaa munna bilxiginnaa iddoowwan aadaa, duudhaa fi mul'istuu oromummaa ta'an cufatti hordoffii taasisuun sabboontota hedduu kaamsummaan hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Magaalaa Bulee Horaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira jedhuun namoota nagayaa jumlaan hidhuun cimeetti dhufeera. Odumool qabateen godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti qonnaan bultoota baay'inni isaanii 25 ta'an shanee wajjin hariiroo qabdan jechuun hidhanii jiraachuun gabaafameera. Faayidaa Eliyaas dabalata qabdi. Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti waraanni bilxiginnaa duula namoota nagayaa jumlaan hidhuu cimsee itti fufuun dhaga'ame. Kana malees sagaleen dhukaasaa guyyaarraa guyyaatti dhaga'ama. Kun ammoo tasgabbiin akka hin sochoone nu taasisee jira jechuun komatu jiraattonni. Naannoo magaalaa Bulee Horaatti maqaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira. Iddoo isaan jiru nuuf eeraa joon manguddootas doorsisaa jiru jedhame. Keessumattuu torbee kana haala duriin baramin naannoo magaalattiitti qubachuun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuu madda keenya garasii dubbifnee himee jira. Odumool qabateen godina Shawaa Lixaa aanaa noonnoo keessatti qonnaan bultoota shanee wajjin hariiroo qabdan jechuun jumlaan hidhamaa jiraachuun gabaafame. Waraanni bilxiginnaa uleedhaanis namoota reebuu kan jiru namni dhimma kanatti dhiyeenyaan beeku haalli nageenyaa aanicha keessa jiru yaaddeessaa ta'uu dubbatama. Aanaa noonnoo keessaa hamma ammaatti namoonni baay'inni isaanii 25 ol ta'an kan hidhaman ta'uudha odeeffanne.
naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti labsiin uguraa sochii labsameem almaan dura magaalota akka Bahar Daar fi Gondar keessatti labsii uguraa sochii kan baase bilxiginnaan naannoo Amaaraa ammas magaalaa Daseetti labsii uguraa alfakkaataa baasuun dhagamee jira. Akka labsii haaraa magaalaa Daseetti buufame kanatti galgala sa'a 2 booda sochiin namaa fi konkolaataa kamiyyuu kan daangeffame yoo ta'u meeshaa waraanaa qabachuunis dhorkameera. Naayimaa Umar gabaasa dabalataa akka chaanitti himte. naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti labsiin uggura sochii labsame waraana naannicha keessatti adeemaa jiruun muddama keessa seenee kan jiru biltsiginnaan naannoo Amaaraa magaalota keessatti labsii dhorkaa sochii daangessu baasuun itti fufee jira. Armaan dura magaalota akka Bahar Daar fi Gondar keessatti labsii uggura sochii kan baase biltsiginnaan naannoo Amaaraa ammas magaalaa Daseetti labsii uggura wal fakkaataa baasuun dhaga'amee jira. Akka labsii haaraa magaalaa Daseetti buufame kanaatti galgala sa'a 2 booda sochiin namaa fi konkolaataa kamiyyuu kan daangeffame yoo ta'u meeshaa waraanaa qabachuunis dhorkamee jira. Dabalataanis hayyama biltsiginnaa malee hiriira gaggeessuun kan dhorkame yoo ta'u kunis diddaa uummanni magaalattii sirnicha irratti gaggeessaa jiru ukkaamsuuf labsii baheedha ja'amaati jira. Sababa waraana kanaatiin kaaba Walloo irraa kan buqqaan yeroo ammaa buqqaatota 100,000 lakkaa'amantu magaalaa Daseetti buufatee jira. Buqqaatonni kunneen yeroo ammaa manneen barnootaa 20 ta'an keessatti qubatanii kan jiran yoo ta'u biltsiginnaan naannoo Amaaraa gargaarsa namoomaa nuuf hin goone jechuun komii hedduu dhageessisaa turani. Dabballoonni biltsiginnaa midhaan gargaarsaa maqaa keenyaan dhufe dhoksaan gurgurataa jiru kan jedhan buqqaatonni kunneen armaan duras magaalattii keessatti hiriira mormii gocha kana balaaleffatu marsaa 2 gaggeeffamaa turee jira. Waraanni Tigraay dhiibee dhufe yeroo ammaa aanota magaalaa Daseetti dhiyoo jiran kanneen akka Daalantaa, Waaldaa, Urgeessaa fi Ambaasal keessatti waraana biltsiginnaa wajjin lolaa jiraachuun kan beekamu yoo ta'u murni biltsiginnaas tibba kana bakkoota kanneen irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa jiraachuu Aljaziiraa dabalatee maddeen oduu hedduun gabaasaa jiru. Tigraayitti qaala'insi meeshaalee bu'uuraa haalaan hammaachuun dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri deeggarsa namoomaa qindeessu Oochaan walakkeessota waxabajjii irraa kaasee Tigraayitti gatiin dhiheessii meeshaalee bu'uuraa garmalee qaala'uu ibse. Alwal fakkaatuun naannolee Amaaraa fi Affaar irraa namoonni buqqaan rakkoo saaxilamaniiru jedha Oochaan. Naayimaa Umar ammas irra deebiin gabaasa BBC qindeessitee jirti. Waraana waliin Itiyoophiyaan Tigraay waliin yeroo dheeraaf gaggeessaa turte hordofuun Tigraayitti qaala'insi meeshaalee bu'uuraa haalaan hammaachuun gabaafame. Akka gabaasaan BBC irraa arganne mul'isutti dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri deeggarsa namoomaa qindeessu OCHN walakkeessaa waxabajjii irraa kaasee Tigraayitti gatiin dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa garmalee qaala'uu ibse. Waajjirichi akka beeksisetti naannoo Tigraayitti dawaa fi meeshaaleen wal'aansaa hanqachuun hospitaala Haayidaaritti daa'ima tokko dabalatee namoonni 18 du'uu isaanii ibsee jira. Gabaasni waajjirichaa akka agarsiisutti Shireetti gatiin boba'aa dhibbeentaa 2,300 kan dabale yoo ta'u Maqalee fi magaalota birootti hanqinni meeshaalee bu'uuraa mudatee jira. Gatiin nyaataa fi meeshaalee bu'uuraa jiraattota qoraa jiraachuun namoonni hojii hin qabnee fi humna hin qabne waa bitachuu dadhabaa jiru jedhe dhaabbatichi. Keessumattuu ji'a waxabajjii irraa kaasee mindaan hojjettootaa fi namoota qacaramanii hojjetan biroo addaan cituu isaatiin meeshaalee bu'uuraa bitachuuf rakkisaadha. Baankonni maallaqa gahaa dhabuu fi dhaabbileen gargaarsa hojjettootaaf mindaa ji'aa akka hin kennine OCHN beeksisee jira. Maddeen amanamoon akka himanitti namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaan deeggarsi meeshaalee kennameef gurguranii nyaata bitachaa jiru ja'a. Haaluma wal fakkaatuun naannolee Amaaraa fi Affaar irraa namoonni buqqaan rakkoof saaxilamanii jiru ja'a OCHN. Naannoo Amaaraa, Kaaba Gondar, Giddugaleessaa fi Kibba Gondar, Walloo Kibbaa fi Godina Awwii keessatti namoonni buqqaan 1,000 lakkaa'aman deeggarsa hatattamaa barbaadu. naannoon uummattoota kibba liixa Itoophiyaa akka hundaa'uuf sagaleen caalman sassaabamuun ibsame. Naannoo uummattoota kibba liixa Itoophiyaa ijaaruuf rifarandamii geggeeffameen sagaleen caalman hundeeffama naannoo haaraa kan deeggaru argamee jira jechuun
boordin filannoo Itoophiyaa ibse. Naannoo uummattoota kibbaa keessatti godinaalee shanii fi aanaa tokko walitti makuun naannoo of danda'e tokko ijaaruuf rifereendamii gaggeeffameen sagaleen caalmaa hundeeffama naannoo haaraa deeggaru argamee jira. Caasaa bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa jala kan turan aanaa Koontaa dabalatee godinaalee kibbaa Oomoo, Beenshii, Shakkoo, Kaafaa, Dawwaaroo fi godinni Shaakkaa maqaa naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa jedhamuun naannoo 11 ta'uun ijaaramuu fi rifereendamii kanarratti namoota sagalee kennuuf galmaa'an miiliyoona 1.3 keessaa miiliyoonni 1.2 naannoon kibba lixa Itoophiyaa akka hundaa'u sagalee deeggarsaa kennan jechuun boordiin filannoo Itoophiyaa ibse. Gabaasni kunis kan Siraaj Sabaaf ture. Oduu kan xumuraatiin lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen Afrikaa biroo waajjira UNHCR biyya Liibiyaa keessatti argamu fuula duratti bahuun mormii dhageessaa jiru. Dhalattoonni Itoophiyaa fi kanneen biroo manneen hidhaa keessatti guuraman keessaa isaan 10,000 lakkaa'aman mana hidhaa cabsanii akka ba'anis gabaafamaa jira. Isaan keessaa warri lubbuun dabres akka jiran himamee jira. Faayidaa Eliyaas dhimma kanarratti irra deebiin waan qindeessite qabdi. Liibiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota Afrikaa biroo waajjira UNHCR magaalaa Tripoliitti argamu fuula duratti mormii dhageessisaa jiru. Lammiileen kunneen torban tokko oliif dararaa hamaatu nurra ga'e jechuun waajjiricha fuula duratti ba'uun sagalee mormii dhageessisaa jiru. Manneen hidhaa biyyattii keessatti argamanitti dararaan adda addaa isaanirra gahu akkasuma sarbamiinsa mirga namoomaa irra gahaa jiru mormuuf waajjira UNHCR magaalaa Tripoliitti argamu fuula duratti mormii dhageessisaa jiru. Gabaasni BBC irraa arganne. Lammiileen kunneen erga mormii dhageessisuu jalqabanii kaasee hamma ammaatti guyyaa 10ffaaf waajjirichuma fuula duratti oolanii bulaa jiru. Walumaa galatti lammiileen kunneen hatattamatti biyya san keessaa akka baafamaniif gaafachaa jiru. Dhalattoonni Itoophiyaa fi kanneen biroo manneen hidhaa keessatti guuraman keessaa isaan 10,000 lakkaa'aman mana hidhaa cabsanii akka ba'anis gabaafamaati jira. Isaan keessa warri lubbuun dabartees akka jirantu himama. Haa ta'u malee mootummaan Liibiyaa nama qabee mana hidhaatti guuruu eegalee jiraachuu walqabatee lammiileen sodaa guddoo keessa jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabni mirga baqattootaatiif falmu UNHCR damee Liibiyaatti argamu gama isaatiin baqattoonni hedduun gara waajjira isaa CDC jaamee beekamutti dhufuu mirkaneessuun humnaa ol akka itti ta'es himee jira. Duula mootummaan Liibiyaa gaggeessaa jiru kanaan daa'immanii fi dubartoota dabalatee yoo xiqqaatee namoonni 4,000 ol ta'an hidhamanii jiru UN. Baqattoonni kunneen akka jaanitti manneen hidhaa kanneen keessa dararaan irra gahuu dabalatee eeydota manneen hidhaatiin maallaqni hedduun akka maatii isaanirraa ergisiisan dirqisiisuu komatu. UN ammoo gama isaatiin ibsa torban dabre keessa baaseen mootummaan Liibiyaa to'annoo jala oolchuu fi hidhaa seera qabeessa hin taane akka dhaabuuf gaafachuun daa'immanii fi dubartoota hidhees hatattamatti akka hiiku gaafate. Oduun keenya kana fakkaata. Muhammad Fantaalletii